Akkuma sagalee waaqayyoo dubbatu sagalee waaqayyoo dhaga'anii hojiitti kan hiikanii isaan eebbifamoodha. Namni waaqayyoo raajii Masarat ayyaana waaqayyoo isaaniif kenneen uummata keenya biyya keenya tajaajilaa akkasuma immoo qabeenya waaqayyoo isaaniif kenneen dubbii waaqayyoo irra dhaabachuudhaan namootaaf ho'uudhaan akka kanatti gaafa isaan uummata keenya gargaaranii maaltu akka namatti dhaga'amu ani hin beeku. Dhugaa amantaan otoo gargar hin baasiin sabaaf sablammii otoo gargar hin qoodiin qabeenya waaqayyoo isaaniif kenneen gaafa akkatti namaaf fakkeenya ta'an gaafa akkatti isa beelee beela baasan gaafa akkatti isa daaree daara baasanii ana baay'ee na ajaa'ibee jecha biraan qabu. Waaqayyo waaqarraa isaan haa eebbisu. Kana caala eebbifamanii uummata keenyaaf akka ta'an biyya keenyaaf akka ta'anii abdii qabna. Egaa harka kennee kanaaf waaqayyo immoo dachaa godhee waaqarraa eebba isaa hin kenna. Sagalee waaqayyoo Maatiyuus boqonnaa 5 irratti lakkoofsa 7 irratti warri namaaf ho'an haa gammadan isaan ho'a hin argatuudha. Dhuguma namni kun nama lammii keenyaaf ho'uudha, nama biyya keenyaaf ho'uudha. Gaafa biyyi keenya nagaa dhabdee boo'anii imimmaan isaanii dhangalaasanii biyya keenyaaf nagaa araara gaafa isaan kadhatan garaan isaanii hangam akka ho'u argineerra. Gaafa uummanni keenya beela'u barana qofa otoo hin taane baroota darbanii hamma waaqayyo isaan gargaare otoo of hin qusatiin kennaa turan kana qofa miti. Ayyaana waggaa waggaa irratti akkamitti akka isaan namoota gargaaraa jiran waldaa isaanii keessatti argaa turre viidiyoo fi footoo garaagaraa. Nagaa isin irraanfanne nagaa waaqayyo dachaan isiniif haa baay'attu jechaa hordoftoota kooyi. Jechaan dhabee dhugaa waldaa araaraatii waan hin jedhu waaqayyo isaan haa eebbisu. Egaa viidiyoo kana kan ilaaltan isinillee laayik sheer koomentii gochaa koomentii keessaniin immoo nama waaqayyo raajii Masarat akkasuma guutummaa waldaa araaraa akka isin eebbiftan jaalala gooftaan isinan gaafadha. Bu'aan nuti argaa jirru kuni bu'aa waaqayyo isaan eebbisedha. Nus gaafa isaan eebbisnu hin eebbifamna. Isaan immoo caalchisanii yoo eebbifaman nama kana caala rakkatee nama kana caala beela baasuu danda'u waan ta'eef eebbatti waakkatiidha. Wanti nuti gochuu dandeenyu kana duwwaadha. Waaqayyo immoo kana caala daangaa isaanii haa bal'isu, isaan haa eebbisu. Hubannaaf ogummaa caalu isaaniif haa kennu jechuun jaalladha. Waaqayyo inni karaa hafuuraatti karaa fooniitti isaan eebbise ulfina haa argatu. Qabeenya isaaniif kenne kanaan immoo mana waaqarraa isaan dabarre akka isaan ijaarrataniif waaqatu ogummaa isaaniif kenne. Biyya keenya keessaa abbaan qabeenyaa isaan qofa miti, baay'een isaanii jiru. Waldaan araaraa qabeenya isaan qabanii amantootadha. Hubannaa fi ogummaa waaqayyo isaaniif kennetti fayyadamuun akka kanatti saba isaanii tajaajilaa jiru. Abbaan qabeenyolii kana caalan baay'eetu jira. Yoo waaqayyo hubannaa fi ogummaa namaaf kenne malee hin danda'amu. Isaan kana gochuun isaanii nama fuulduratti beekamtii argachuuf yookiis maqaa gaarii argachuudhaaf miti. Dhugaan wangeelaa kun waan isaaniif galeef. Akka kanatti isa daaree daara baasaa, isa beelee beela baasaa, dadhaboota meeqa lafaa kaasaa jiru. Kunoo uummata Salaalee kan agartu obboloota koo kaan dadhabaa nama yoo manaa qabaatillee bilcheeffachuu hin dandeenye dhugaa waaqaa kaan qaama irruu wiilcheriidhaan deemu. Obboleessa tokko fa'aa agartaniittu mucaa lama tokko dugdatti tokko harkatti kan baatu baay'ee garaan koo kanaaf kan nama daa'e akka kanatti bukkee dhaabbatanii too'i gargaaraniiru. Garaan nyaatee bulu isaan eebbisa, dhagni uffatee jiraatu isaan eebbisa. Nu qofa miti. Akka kanatti uummata keenya bira dhaabbachuun isaanii dhugaa anaaf waan ajaa'ibaati. Waaqayyo biratti immoo kana caala fudhatamaadha. Waaqayyo eebba isaan haa badhaasu dhugaa. Armoolii kana gaafa laalu abbootii kana gaafa laalu dhugaa na gaddisiisa waa'een uummata Salaalee. Miidiyaa irratti waa'ee isaanii dhageenya caala. Iddoo kanatti gaafa isaan daakuu kana fudhachuudhaaf iddoo kanatti argaman maal akka isaan fakkaatan baay'ee garaa nama nyaatu dhugaa. Egaa waldaan araaraas dursanii namoota kana qaamaan argan otoo hin taane waan isaan fakkaatan akkuma keenya seenaa isaanii dhaga'an. Garuu hafuurri qulqulluu waan isaaniif ibseef akka kanatti gadi bu'anii qabeenya isaaniitiin uummata kana bukkee dhaabbatanii waaqayyo isaan haa eebbisu. Egaa hin qabnu jecha biraa harki waaqaa isaaniif diriiree ammayyuu kana caala uummata keenya tajaajiluu haa danda'anii gooftaan isaan haa eebbisuun jedha dhugaa. Namoota baay'eefis fakkeenya akka ta'u abdii qabna. Akkasuma abbaan qabeenyotii biyya keenya keessa jirtan miidiyaa irratti qofaa rakkina biyya keenyaa gabaasuu qofa otoo hin taane akka kanatti qabeenya keessan uummata keenyaaf agarsiisaa, biyya keenyaaf agarsiisaa, kan beela'e beela baasaa, kan dadhabe lafaa kaasaa.
Hunduma keenyayyuu waaqayyo nu gargaaree waan qabnu nu uummata bira dhaabbachuu, waan qabnu wal bira dhaabbachuu nu haa barsiisu. Laalaa uummata kana. Dura waan isaan fakkaatan fuula isaanii, yeroo isaan midhaan isaanii baatatanii qajeelan immoo fuulli isaanii hangam akka dhiifaa jiru laalaa isiniyyuu. Waaw dhugaa. Uummata Salaaleef waaqayyo ammayyuu haa ka'u, isaan haa gargaaru. Gargaarsi namaa daangaa qaba, kan waaqa garuu daangaa hin qabu. Nagaa isaa waaqayyo lafa keenya irratti haa diriirsu obboloota koo. Namni waan nyaatuuf dhuguu manaa qabaateeyyuu nagaa hin jiru yoo ta'e boqonnaa hin qabu. Kanaaf sababiin uummanni kun akka dhalatee sababii itti nagaan dhabame inni caalu waaqayyo nagaan boorofne biyya keenyaaf lafa keenyaaf haa kennu. Isinillee lafa jirtanitti qabeenya keessaniin akka kanatti bukkee dhaabachuu kan hin dandeenye adaraa waaqayyoon kadhadhaa waa'ee uummata keenyaatiif, waa'ee biyya keenyaatiif, waa'ee lafa keenyaaf waaqayyo kadhadhaa. Rakkinni kun amma yoomitti Itoophiyaa irra tura? Amma yoomitti uummanni Oromoo rakkinaan beelaan beekamaa? Guyyaa tokko mataan keenya olaa jedhu. Guyyaa tokko iddoo sana akkas ta'e, iddoo kanaa kuni ta'e, beelli argame, nagaan dhabame, waraanni ka'e jechuu dhageetti kana waaqayyo nurra haa dabarsu. Maaloo nagaan fudhatamne waaqayyo biyya keenya irratti haa roobsu obboloota koo. Kadhadhaame kadhadhaa. Baay'een dhalootaa miidiyaa kanarratti akka waan nagaatti naafanii gaafa nagaan xiqqoo bu'ee jedhan dubbii caanu bitaa Ameerikaa akkas miti. Nuti warra nagaa buusan ta'uun nutti jira. Macaafni akka nuti nagaa buusnu barbaada. Akka nuti namaaf ho'u barbaanna. Akka nuti garaan keenya qullaa'u ta'uu barbaada. Dubbiin waaqayyoo warri nagaa buusan haa gammadan isaan ijoollee waaqayyoo hin jedhamudha dubbiin waaqayyoo. Namni biraa nagaan buusu yoo ta'e, nuti ijoollee waaqayyoo nagaan buusnu yoo ta'e, warra biraa irraa nagaa maal eegganna? Sababni isaa waaqayyo nagaa keenya nagaan fudhatamnes immoo nuuf kenneera waan ta'eef yeroo hundumaa warra nagaa barbaadan, warra nagaa duukaa bu'an, warra namootaan walii galan, sabaaf sablammii kamiinuu kan walii galan, kan waliif oo'an ta'uun nutti jira. Laalaa raajiin Masarat fakkeenya guddaa nuuf ta'an otoo afaaniif lammii otoo addaan hin baasiin, afaaniin amantaan otoo gargar hin baasiin nama ta'uu isaaniitiif qofa kan oo'aniifidha. Nullee nama kamuu lammii kamuu namummaa isaaniitiin isaaniif oo'uu qabna. Lammiin kamuu namni kamuu nagaa barbaada. Nama qofa miti bineeldi simbirri caakkaa keessa galu nagaa barbaada obboloota koo. Kanaaf biyya keenyaaf lafa keenyaaf nagaa barbaannu. Maddi nagaa waaqayyoodha. Waaqayyo nagaa lafa keenyaaf biyya keenyaaf haa kennu. Jabeessaati kadhadhaa. Raajii Masarat immoo eebbisaa. Namni kun hafuurattis foonittis nama fakkeenya gaarii nuu ta'e bu'aa gaarii biyya keenya keessatti buusedha waan ta'eef.